Miidiyaaleen dantaa biyyoolessaatiif dursa kennuu qabu jedhame. Biiroon Fayyaa Oromiyaadhaa moosaajii appilikeeshinii tajaajila fayyaa dijitaaloomsuuf gargaaru ifoomseetii jira. Biyyoonni gamtaa BRICS maallaqa mataa isaanii hojiirra oolchuu malu jedhame. Bakka jirtan hundatti nageenyi isin haa ga'u daawwattoota keenya jalqaba irratti ka hordofaa turtan oduu ijoo guyyaa irraatiif isinii qopheessine keessaayi. Muddee 26 bara 2025 miidiyaa harka keessan irraa Soofumar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa ka isinii himaa jiru. An Udiimus sa'aatii suduudumaan gara bal'ina oduu guyyaa irraatiif qopheeffannetti dabarra. Miidiyaaleen dantaa biyyoolessaatiif dursa kennuu qabu jedhameeti jira. Miidiyaaleen dantaa biyyoolessaa kabachiisuu irratti aantummaa fi kutannoon hojjechuu qabu jedhameeti jira. Ministeerri deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa miidiyaaleen dantaa biyyaatiif dursa kennuu akka qaban dhaameeti jira. Miidiyaaleen dantaa biyyaa kabachiisuu irratti aantummaa fi kutannoon hojjechuu akka qaban ministeerri deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Federiidha obbo Kabbadaa Deessisaa ibsaniiti jiru. Obbo Kabbadaan gumii balaal marsaa 48ffaa mata duree dantaa biyyoolessaatii fi miidiyaa jaamuudhaan adeemsifamaa jiru irratti hirmaatanii jiran hoggaa ta'u. Marii kanarrattis ammoo miidiyaaleen dantaa biyya isaaniitiif dursa kennuu akka qaban cimsee dhaameeti jira. Dhimmi tokkummaa sabootaa birmadummaan daangaa dinagdee nageenyaa fi tasgabbiin dantaa biyyoolessaa isaan murteessoo akka ta'an deetaan kun ibsaniiti jiru. Dantaan biyyoolessaa sabummaa amantaa fi garaagarummaa ilaalcha siyaasaan hin daangeffamu kan jedhan deetaan dantaa biyyoolessaa dhugoomsuun nageenyaa fi tokkummaa biyya keessaa cimsurraa akka jalqabus ibsaniiti jiru. Hundaa ol ammoo jedhan deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Federiidha. Miidiyaaleen dantaa biyyoolessaa aantummaa fi kutannoodhaan kabachiisuudhaaf akka hojjechuu qaban dhaamaniiti jiru. Biiroon Fayyaa Oromiyaadhaa moosaajii appilikeeshinaa tajaajila fayyaa dijitaaloomsuuf gargaaru ifoomseeti jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaadhaa moosaajii Odaaker Digital Solution jedhamu kan tajaajila fayyaa dijitaaloomsuuf gargaaru ifoomseeti jira. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantitti hoogganaan kilaastera hawaasummaa Oromiyaa obbo Saadaat Nashaadhaa, hooggantuun Biiroo Fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsaannat Warqinaatii fi itti gaafatamtoonni waajjiraalee fayyaa godinaalee Oromiyaadhaa hundi sagantaa eegalchiisa moosaajii kanarratti hirmaataniiti jiru. Moosaajiin guyyaa irraa ifoome kun ammoo rakkoolee fayyaa duraan turan furuudhaan kanniinsa tajaajila fayyaadhaa caalmatti si'ataa kan taasisu jedhameeti jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaadhaa gamaagama raawwii hojii seektara fayyaa kurmaana lammaffaadhaas adeemsisaa akka jiru hoggaa ta'u, hooggantuun Biiroo Fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsaannat Warqinaadhaa hojiin kun hojii ce'umsa guddaa ta'uu himuudhaan kana booda jedhan buufataalee fi hospitaalonni karaa dijitaalawaa ta'een akka hawaasa tajaajilaniif deeggarsaa fi hordoffii cimaa taasisuu kan itti fufan ta'uu dhaamaniiti jiru. Yaa'iin gamtaa Afrikaa 2026 dhiyeessii bishaan qulqulluu irratti kan xiyyeeffate ta'uun isaa ifoomeeti jira. Yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaan ajandaa dhiyeessii bishaan itti fufiinsa qabuu fi qulqullina bishaanii eegsisuu irratti xiyyeeffachuun Finfinneetti ammajjii 14 fi 15 bara 2018 akka adeemsifamu ifoomeeti jira. Korri gamtaa Afrikaadhaa kunis tarsiimoo bara 2026 ajandaa dhiyeessii bishaanii itti fufiinsa qabuu fi sirna qulqullina bishaanii eegsisuu diriirsuu irratti kan xiyyeeffate hoggaa ta'u, kunis milkaa'ina ajandaa bara 2063tiif bu'uura murteessaa kan kaa'u ta'uun isaa ibsameeti jira. Yaadni ijoon marii kanaatis misooma itti fufiinsa qabu guddina dinagdee hirmaachisaa ta'ee fi fayyaa hawaasaa akkasumas ammoo eegumsa naannoo cimsuuf gahee olaanaa akka qabu ta'uun isaa ibsameeti jira. Ajandaan marii baranaa kun dhiyeessii fi qulqullina bishaanii eegsisuu irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u, kunis carraa hojii uumuu, hiyyummaa hir'isuu fi nageenyaa fi tasgabbii ardii Afrikaa mirkaneessuu keessatti akkaan murteessaa
dhajaametti jira. Gamtaan Afrikaadha namni hundinuu bishaan qulqulluu dhugaatiif qonnaaf industirii fi fayyadama biirootiif akka argatuuf qaamoleen dhimmi ilaallatu hojjechuun akka irraa eegamu ibseeti jira. Oduu xumuraatii fi oduu biyya alaa guyyaa irraatiif isinii qopheessineen biyyoonni gamtaa BRICS maallaqa mataa isaanii hojiirra oolchuu ni danda'u jedhame. Biyyoonni gamtaa BRICS maallaqa mataa isaanii hojiirra oolchuu ni malu jedhameeti eeggamaa jira. Sirni kafaltii BRICS waan qabatamaadhaan hojiirra ooluun danda'amu jedhamaa kan jiru hoggaa ta'u biyyoonni BRICS dhiyeenya kana maallaqa mataa isaanii hojiirra oolchuudhaaf adeemsi deemaa jiran daran jabaatee itti fufeeti jira. Sirni kafaltii BRICS waan qabatamaadhaan hojiirra ooluu danda'u jedhamuudhaanis himamaati jira. Walga'iin BRICS Raashiyaa Kaazaanitti onkololeessa 22 fi hanga 24 bara 2024 geggeeffamee ture booda maallaqni biyyoota BRICS ha doolaaraan dorgomu ni ifooma jedhamee eeggamaa ture hoggaa ta'u maallaqni kun garuu haga guyyaa har'aan tanaatitti osoo gadi hin bahin tureeti jira. Gamtaan biyyoota dinagdeen guddachaa jiranii gurguddoon 5 jechuunis Biraazil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaan kibbaa akkasumas ammoo dhiyeenya kana Itoophiyaa dabalatoo biyyoota hedduu kan miseensa taasifatee jiru. Gamtaan BRICS maallaqa mataa isaa gatii warqeetiin deeggarame uumuudhaan doolaara Ameerikaa wajjin dorgomuudhaaf karoora eega qabatee deemaa jiru bubbuleeti jira. Walga'ii BRICS tambara 2023 irratti biyyoonni 6 miseensa BRICS akka ta'aniif afeeramanii turuun isaanii yaadatamu hoggaa ta'u biyyoonni afeeraman kunis ammoo Arjentiinaa, Misr yookaan Egypt, Itoophiyaa, Iraan, Saawudii Arabiyaadhaa fi Gamtaa Imireetota Arabaa ta'uun isaanii ni yaadatama. Biyyoota afeeraman kana keessaa ammoo Arjentiinaa malee bara 2024 biyyoonni kaan hundi miseensa gamtaa BRICS ta'uudhaan BRICS karaa BRICS Pillasitti ol guddisanii jiraachuun isaaniitis ni yaadatama. Biyyoonni hanga 40 ta'anis gamtaa BRICSitti makamuudhaaf fedhii qabaachuu isaaniitii fi iyyata galfatanii dabaree eeggachaa jiraachuun isaanii ammoo dubbiin maallaqa BRICS kan doolaara Ameerikaatiin dorgomu jedhame kun akka xiyyeeffannoo argatu taasiseeti jira. Biyyoonni miseensa gamtichaa ta'an kunniin sirna daldala addunyaa keessatti olaantummaan doolaarri qabu biyya isaaniitti irratti dhiibbaa hamaa fidaa waan jiruuf kufaatii dinagdee hamaadhas hordofsiisaa waan jiruuf maallaqa biyyoota gamtaa BRICS maallaqa mataa isaanii qabaachuun fooyya'insa dinagdee biyya isaaniitii fi dandamachiinsa dinagdee biyya isaaniitiif ni tajaajila jedhameeti eeggama. Dinagdee biyya addunyaadhaa ta'ammaan tana qaaleensa jireenyaatiin daddaaqamaa jirtu tanaafillee hirkattummaa doolaara Ameerikaatirraa ba'uun biyyoota gamtaa BRICS qofaaf osoo hin taane biyyoota addunyaa hundaaf fala jedhameeti eeggamaa jira. Yaanni waa'ee maallaqa doolaaraan dorgomuu uummachuu kan bara 2010 irraa eegalee itti fufee deemaa jiru hoggaa ta'u keessumattuu ammoo bara 2022 qoqqobbiin adda addaa kan Raashiyaa irratti Ameerikaadhaa fi biyyoonni warra lixaa darbanii turan yaanni maallaqa biyyoonni gamtaa BRICS kophatti uummachuudhaa kun daran akka jabaatuu fi Ameerikaan doolaara isiidhaa akka biyyoota addunyaa barbaaddi ittiin haleeluudhaa qofa itti fayyadamtu kan ifatti garsiisu jedhamuudhaan ifoomeeti jira. Pirezidaantiin Raashiyaadhaa Vladimir Putin Ameerikaan doolaara akka meeshaa waraanatti fayyadamti jechuudhaan qeeqaa turan hoggaa ta'u olaantummaan doolaaraa ammoo asirratti raawwata jechuudhaan Ameerikatti dhaaddatanii turuun ni yaadatama. Biyyoonni BRICS sirna faayinaansii haaraa doolaara irraa bilisa ta'e hojiirra oolchuuf carraaquu itti fufanii jiran hoggaa ta'u maallaqni BRICS kunis ammoo hirkattummaa doolaara Ameerikaatii fi yuuroo warra gamtaa Awurooppaadhaa hir'isuudhaan dantaa fi walabummaa dinagdee biyyoota addunyaa hundaaf walqixa labsuu ni mala jedhameeti abdiidhaan eegamaa jira. Garuu immoo maallaqni gamtaa BRICS kun har'a moo boru moo har'a hojiirra oola wanni jedhamu haga ammatti ifatti kan beekamin ta'uunis asumaan hubatamuudha qaba.
Egaan hordoftoota keenya miidiyaa harka keessanirraa Soofumar miidiyaa irraa oduun sa'aatii kanaaf isin biraan gahaa ture kanumaan raawwateeti jira. Qophiileedhaa fi sagantaaleen Soofumar miidiyaa kaafan kan itti uffan ta'u nagaatti fayyadaa.